Saakuudhaanit diinaan walitti dhufuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon dura dhaabbatee diinatti dhukaasee naannoo corooraatti diina injifatuudhaan ari'ee kaan harkaan qabee kaan waraanee hidhannoo irraa hiikkatuudhaan injifannoo galmeessee jira. Waboo jirtu. Olola diinaatiin abdiin fudhatinaa olola gantuutiin abdiin fudhatinaa jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoodha jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa keessa sosso'uu lolaatti banamnoota mootummaa wajjin gaggeessan injifannoo argachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba bahaa Cibirraana Dhiigammadaa Buttaan Heeban Arsii godina Arsii aanaa Muunessaa gandaa Cirooraa Jamoo keessatti lolaatti bana gaggeessan waraana mootummaarraa miidhaa ulfaataa geessuu viidiyoo marsaalee hawaasummaa irratti maxxanseen ifoomsee jira. Akka miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kanneen dubbatanitti guyyaa kaleessaa guraandhala 22 bara 2023 guyyaa toora sa'aatii 10 irratti humnoota mootummaa naannoo ganda Cirooraa jiran irratti lola gaggeessuun hedduu irraa eegaa ajjeesee booda gariillee booji'uu himee jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Cibirraana Dhiigammadaa Buttaan Heeban Arsii kunneen erga lola gaggeessanii injifannoo argatanii booda iddoo tokkotti walitti qabamuun meeshaalee waraanaa fi miseensota waraanaa mootummaa booji'an agarsiisaa turan. Kibba bahaa Cibirraana Dhiigammadaa Buttaa Heeban Arsii naannoo aanaa Muunessaa keessatti ono Cirooraa keessatti guyyaarraa sa'a 10tti diinaan walitti dhufuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon dura dhaabbatee diinatti dhukaasee naannoo Cirooraatti diina injifatuudhaan ari'ee kaan harkaan qabee kaan waraanee hidhannoo irraa hiikkatuudhaan injifannoo galmeessee jira. Tibba kana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti araarri akka bu'u yaamichaa taasiseeti ture. Afeerraa araaraa Obbo Shimallis kana ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen afeerraan araaraa gaarii ta'uu ibsuun hanqinootaa fi ulaagaa guuttachuu qabu tarreesseeti jira. Kanas ta'ee san waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa hunda keessatti lola humnoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu dubbataa jira. Sirni kabaja ayyaana Odaa Bultum kan bara 2023 bitootessa 5 akka kabajamuuf jiru ifoomee jira. Gumiin abbootii gadaa'ituu aanutaa godinichaa keessaa walitti babahan Odaa Bultum jalatti marsaa sadiif erga walgaaniin booda guraandhala 17 2023 akkaataa halangaa wal harkaa fuudhinsa gadaa'ituu fi kabaja guyyaa dhalootaa heeraa murteessaniiti jiran. Ayyaanni Odaa Bultum kan Oromoonni Oromiyaa guutuurraa irratti hirmaachuun kabajatan waggaa 8 gaggeeffama. Erga bara 2010 shanitti gaggeeffame as guraandhala 5 bara 2023 irraa eegalee guyyoota 8 caalaniif kan gaggeeffamu ta'uun baramee jira. Oromoota hedduu birattis guyyaan gadaa isaa itti jijjiiramu waan ta'eef jaatanii guddaatu adeemsifamaa jira. Akka odeeffannoon naannichaa bahaa jiru mul'isutti halangee wal harkaa fuudhinsaa gadaan itu sabbaaqni gadaa dhiphisatti kennuuf qophii barbaachisu hundaa xumuramee jira. Qophiin barbaachisu hundi xumuramee jira. Ayyaanni uummata Oromoo hunda biratti kabajaa jaalalaa fi ulfina qabu kun guyyaa 8 oliif ji'a kana guraandhala 28 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee carcar jiddugala caffee gadaa'ituu kan ta'e Odaa Bultumitti gaggeeffama. Kabaja sirna aangoo wal harkaa fuudhuu gadaa Oromoo itu kanarratti turistoota dabalatee biyyoota keessaa fi alaa namoonni miliyoona 2 hanga 3 ni argamu jedhameeti tilmaamama. Abbaan gadaa itu waggoota 8 dabraniif tajaajilaa ture Shaamil Amadoo yeroo ta'u marsaalee 5 gadaa Oromoonni itu qaban keessaa gadaa Sabbaaqaa yeroo ta'u aangoon itti aanee dhufu gadaa dhiphisaa ta'uun baramee jira. Sirna jila guddaa sirna gadaa ituudha hambaalli yookaan halangee walirraa fuudhee dabarsuudhaaf deemu waggaa 8ffaa isaa xumuree sabbaaqni dhiphisaaf dabarsuu deemu illarraa dhaabbannee qophiiwwan hanga ammaan tanatti jiranii fi wantoota tahamuu qaban gamanaan kan isin hin geenyu ta'a. Akkuma beekamu sirni gadaa Oromoodhaa kan waggaa 8 tarkaanfachaa deemee aangoo karaa dimokiraasawaadhaa fi sirna akkasuma dimokiraasiidhaa uumamaaniif keessaa qabu ta'uun isaa beekamaadha. Haa ta'uutii malee immoo Odaan Bultum ardaa jilaa guddittii warra bareentumaa ta'uudhaan cinatti jiddugala guddaa
sirna gadaa ituuti. Sirni gadaa ituudha alangeessaa hambaalli sabbaagaatiin waggaa 8 naannawee ture. Amma immoo dabaree isaa fixatee warra dhiphisaatiif dabarsuudhaaf deema jechuudha. Qophiin kun gurraandhala 28 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti jechuudha. Irraa kaaseeti kan tarkaanfachuudhaaf deemu guyyoota 8 fardaaleen jira sirnoota adda addaa akkasuma duudhaalee eenyummaa hawaasni sun qabu fi seenaawwan adda addaa kan of keessaa qabu guyyoota 8f jila akka Oromiyaatti gaggeeffamudha. Isa kanarratti haga ammatti horeeleen jaaramtee hojiiwwan garaagaraa ayyaanicha miidhaysan yookaan ammoo sirna kana bareechee mul'isu irratti qophiiwwan adda addaa godhaate kan jiran jechuudha. Keessattuu gumiin abbootii gadaa ituutis sochiin isaan itti jiran sochii baay'ee bareedaadha. Hawaasnis ammoo sochiilee kan akkaataa barbaachisanitti goolabuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaati jiru jechuudha. Gara biraatiin wanti kun kanaan dura bara 1991 jechuun 1980moota keessa akka lakkoofsa biyya kanatti abaawoon sirna gadaa ituudhaa deebisuudhaaf sirna gadaa guutumaa guututti deebisuudhaaf kaayyoo isaa keessatti kan qabate haala gaarii ta'een eega milkaa'eas ammoo qaamni siyaasaa qaamonni adda addaa kanneen sirna kana akka inni siranaan taane dhorkuudhaaf socho'an harka keessa kaayyatanii wantoota hedduun godhamaatti ture jechuudha. Inni ammaan tanaa kun sanirraa kan addatee dammaqinsa ummataatiin ummanni waan kiyyaanaatti abbaada jee sochiiwwan adda addaa godhaa kan jiru haala duraanii caalaa ni milkaa'a jaameeti kan eegamu. Namoonni baay'inaan gara miiliyoona 2 gara miiliyoona 3 irratti argama jaamee kan tilmaamamu sirni aangoo walharkaa fuudhinsa gadaa ituudha. Kana irratti biyya alaatii fi biyya keessaas namoonni hedduun irratti argamuudhaaf jiru. Amma hawaasni biyya keessaa sochiin gama mootummaatiinis gama miti mootummaatiin gama dhaabbilee hawaasummaa akkasuma dhaabbilee siyaasaa gama adda addaatiin waamichi godhamaati kan jiru. Kanarratti immoo uummanni Oromootis kan kaabaatis kan kibbaatis kan baas kan dhiyaa eessalleen qophiin kun akka daran bareedu eenyummaan kun akka daran bareedu godhuudhaaf irratti hirmaachuun barbaachisummaa akka qabaatu nuti asumaaf dhaabnaa jechuudha. Kanaafuu wanti kun dhandhamni oromummaadha, dhandhamni eenyummaadha, akkasumas sirni gadaadhaa kan duraan meelatee ture fayyummaan isaa kan itti mirkaneeffannuu fi Oromiyaa guutuudhaaf sirna gadaa Oromoo guutuutiif fakkeenya kan ta'uudhaaf jiru jechuudha. Odaan bultuun qoxusummaa isaatillee yoo qabaate heerri Oromoodhaa guutuun bakka sanitti itituun isaa hangafummaa isa dhaalchifte jechuun yookaan ammoo wayyooma yookaan eebbifamaa ta'uu isaa kan itti sirna caasaa sirna gadaa Oromoo keessatti kan ittiin beekamudha. Kanaafuu kan warra baha Oromiyaadhaa yookaan ammoo kan ituu qofaa osoo hin ta'in kan Oromoon guutuun irratti argamee irraa qooda fudhatudha jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo kallattii hundaan kan biyya lafaa gubbaa jiru hundinuu dhimmoota kanarratti argamee aadaa isaatii fi eenyummaa isaa kan addunyatti agarsiifachuu qaba jennee gamanumaa isinii dhaamna. Horaa bulaa guyya guyyaadhaan odeeffannoowwan gama miidiyaatiin kan isiniin geenyu ta'a. Ulfaadhaa gadaan gadaa tokkummaatii, gadaan gadaa bilisummaatii, gadaan quufaa gabbina. Horaa bulaa. Kitaabni mata dureen isaa qabrii soddomaa kan barreessaa fi Xabaas Museetiin barreeffamee eebbifamuu fi qabriin soddomaa baha Oromiyaa godina Carcar Daaroo Laboo keessatti kan argamtu yeroo ta'u bara mootummaa Dargii san maatii qabsaawaa Haji Ahmadoo walitti qabuun boolla takkatti murruggodhu wajjin wal qabatee iddoon sun qabrii soddomaa jedhamuun yaamamaati jirti. Barreessaa fi Xabaas Musee maatiin isaa hambaa qabrii soddomarraa hafuu kan ijoollummaan isa barsiisan ogaa ta'u seenaan qabrii soddomaa odeeffataan malee barreeffama waan hin jirreef barreessee akkan kitaaban kaa'uu na dirqisiisee jira. Dargaggoo fi Xabaas Musee turtii ammaan dura BBS waliin taasiseen kitaabicha barreessee xumuruuf waggoota 5 akka isatti fudhatee hime. Dabalataanis kitaabni qabrii soddomaa seenaa qabrii soddomaa jiddugala haa godhatu malee seenaalee qabsaa'otaa baroota dheeraa dura mootummoota nafxanyaa irratti fincilanii baay'ee kan of keessaa qabu barreessaa fi Xabaas ibsee jira. Murruqiin qabrii soddomaa mootummaa Dargiitiin maatii tokko irratti bara 1976 kan raawwatame yeroo ta'u iddoo murruqii kanatti siidaan maqaa namoota dhumanii dhaabbatee jira. Qabriin soddomaa seenaa maatii qabsaawaa Haji Ahmadootiin kan wal qabatu yeroo ta'u
Haji Ahmadoon erga mootummaan dargii biyya qabatee booda finculuun namoota hidhachiisee lola gaggeessaati ture. Barreessaa fi Xabaas kitaabicha barreessuuf kan isa kakaase ijoollummarraa kaasee maatiin isaa seenaa qabrii soddomaa itti himaa akka turanii fi yeroo barnoota sadarkaa olaanoo barachaa jirutti seenichi barreeffamee waan hin jirreef seenaa kan akka barreeffamee kitaabaan kaa'uuf murteessuu dubbata. Kana malees seenaan kun hammeenyaa mootummoota nafxanyaa bara durii fi fincilaa uummata Oromoo bal'inaan lafa kaayee akka jiru hime. Eebbi kitaaba seenaa qabrii soddomaa kun dilbataa dhufu gurraan dhalaa 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhalaa 26 bara 2023 waaree booda magaalaa Finfinnee hoteela Ilillitti kan gaggeeffamu yeroo ta'u eebba kitaabichaa irratti barreessitootaa fi artistoota dabalatee keessummoonni garaagaraa kan argaman ta'uunis ibsamee jira. Balaan kirkira lafaa Turkii fi Sooriyaa irraa deddeebiin mudachaa jiru hojjettoota gargaarsa mootummoota gamtoomanitti sodaa guddaa uume. Erga torbee dabreetii balaan kirkira lafaa haaraan Turkii fi dhiha Sooriyaatti uumame kun kirkira lafaa iskeelii 6.4 yeroo ta'u hojjettoota gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii naannolee miidhamanii fi namoota kumaan lakkaa'amaniif nyaata raabsan sodaachisuu isaa sagantaan nyaata addunyaa beeksisee jira. Hojjettoonni kun hojii isaanii nyaata raabsuu hojjechuuf yeroo yaalanitti amma saala qilleensa akkaan qorru keessa konkolaataa isaanii keessa ciisanii akka hojjetan dhaabbatichi ifoomsee jira. Dhaabbata nyaata addunyaatti daayirektarri jiddu galeessa bahaa fi kaaba Afrikaa kan ta'an Koorin Flaasheer dilbata dabre erga gargaarsa taasisan booda gara waajjira guddicha sagantaa nyaata addunyaatti deebi'aniiti jiran. Hojjettoonni dhaabbatichaa qubsuma nageenya isaanii eegamaa ta'e irraa ammas sababa kirkira lafaa haaraa kanaaf baqatanii akka jiran himee jira. Qondaaltichi dhaabbatichaa kun akka jedhanitti hojjettoonni hundinuu manneen kirkira lafaatiin waan jiguu sodaataniif konkolaataa isaanii keessa taa'aa jiranii je. Kirkira lafaa torbee dabreetti wal qabatee namoonni lubbuun dabran gara 45,000 olitti kan siqee jiru yeroo ta'u kirkira lafaa haaraa mudateen namoonni 8 caalan lubbuun dabruu fi gamoowwan baay'een jijjiguun gabaafamee jira. Jidduu galeessa kirkira lafaa kanaa Tarkii Koonyaa Hatayaa magaalaa Definee daangaa naannoo Siiriyaa irratti ture. Joordaan, Saayipres, Israa'el, Libaanosii fi Masriitti illee dhagamee akka jiru miidiyaaleen gurguddaan gabaasaniiti jiran. Tolga hawamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kana. Olola diinaatiin abdiin fudhatina olola galtuutiin abdiin fudhatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin.